Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana geessan ani obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha akkasuma obboloota koo amantaa musliimaan baga ittiin isiniin gahee ji'a eebbifamaa kanaani waaqayyo kan jaalalaa kan dhiifamaa isiniif haa godhu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaaladha. Tole deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha micayyoo kana torbee darbe keessa karaa miidiyaa karaa kana qofan sheeriin godhin malee karaa baay'ee sheerii taasiseen ture amma yoonayyuu maatii ishee hin mul'anne jechaati jira namoonni baay'ee ammallee sheerii taasisaa amma yoona maatii ishee hin mul'anne jechaa jiranii. Kanaafiyyuu dhugaan isiniin jedha maaliif yeroo baay'ee nuti jechuudha rakkina keenya nuufi rabbi tokko bichaa beeka jechuudha akkamitti akka jiraannu jechuudha. Namoonni biyya irraa sokkinee gola namaa keessa hojjetaa jirru jechuudha. Baay'ee ulfaata jireenyi biyya namaa yookaas immoo jireenya gola namaa ni ulfaataa haa ta'u malee immoo sana biratti namni illee of eegee of hin baasu waaqayyo yoo nama eege malee isiniin jechuu barbaadetananii maaliif wanti kuni yeroo baay'ee cinqata dhugaan isiniin jedha anumti gama kanaan har'a waan kana qofarraa dubbachuu osoo hin taane fakkeenyaaf namoonni tokko waan beekumsa akkasii irraa hin dhabanii nan gaafadhaasu maal jedhee viidiyoo kana hojjechuu fi dirqame jechuudha maaliin innis yeroo baay'ee bakka cinqata ani cinqata maal godhameetu akka namarraa fagaatu bicha mee namni mala isaa beektan yookaan qoricha isaa beektan natti himaa maaliif isiniin jennaan dhugaan isiniin jedha amma torbee guutee jira torbeeyyuu darbaa jira torbee lamaffaatti ce'aan jira bakka kuniin kan koo na adoodee jechuudha kuni na adoodee akkasitti na dhaata yeroo baay'ee jechuudha. Qoricha bo'oo mataati jedhanii nan fudhadhee wanti nan hin taasisin hin jiru garuu noormaalii ta'ee osuma namni na bukkee haasa'u osuman kolfuus osuman waa tokko hojjedhaa jirus garuu yaadan immoo bakka biraati kanan jiru cinqata bakka maaliif nan dhiisee keessaa baa bakka amma keessaa ba'ee nan kolfa ijoollee faana nan haasaa bakka kana silkiillee yoo naasa'e battala sanatti amma nama sana wajjin haasa'utti xiqqoo naaf wayyaa silkiin cufamee jennaan bakka maaltu akka sammuu koo keessa jiru hin beeku dhugaan isin jedha akka waan sammuun koo akkasii yoon gajjadhe wayina keessaa bu'u yookaas immoo dho'uudhaaf yookaan fanadda'u jirutti jira mee namni qoricha isaa beektan wantoota akkana maaliin ofirraa fageessuun danda'ama mee nuufi mala isaa namni beektan jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akka kanatti dhugaa ofirraa qabee yoo ilaalu jechuudha waanuma akkanaatiin xiqqoorraa ka'eetuma guddaatti siqee gaafa wallaana yookaas immoo yaada yaalii tokko dhabanitti gara kanatti ce'u isin galee maaliif yaalii dhabarraa itti cimaa gaafa dhufe maal godha akka kanatti walumaa galatti sammuu ishee wallaalchisee ofillee beeksise wallaalchisee jechuudha eessa akka jirtu wallaalchisee akka kanatti dhukkuba amma kana baay'ee nama gaddisiisu kanarraan gahaa jechuudha. Kanaaf ofuma koorattu iyyuu nan argagisee baay'ee jechuudha dhugaa maaliif yeroo baay'ee jechuudha mee isinumtuu ana bichaa miti wanti kun namoota baay'ee bira jira jedhee yaada keessattuu jechuudha. Osuma isinuu waaminfaa lapheen keessan kan rifatu yookaas danaggaxxan waanumti xiqqishuu bakka yoo shokoske amma na waamanii ana gisee tokko faa jechuudha shaaworii galuuf uffata ofirraa yaasee bishaan seenuuf ka'eefaa na waaman jedheefaan uffata ofitti dachaaseefaa gabbaa dhuga wanti kun ala bichaa bira miti namoota baay'ee bira jiraachuu danda'a. Cinqata bakka maaliif sana kana hojjenneef inni yoom sana xumurraa kana goone sanatti ceenaa bakka asiifachi fiigaa ooluu akkasuma bakka sammuu keenya boqannaa dhabuurran akkasuma bakka raftii dhabuurran kan ka'edha kan gara cinqataatti jijjiirrame nama dhukkuba guddaarran dhukkuba yaalii hin qabnerraan nama ga'u jechuudha. Kanaaf amma danda'amaa ta'etti of eeggannoo godhaadha of eegnete si of hin baasnu waaqayyo nu haa eegu maaliif namni of eegellee of hin baasu maaliif hamma gola namaa keessa jirrutti hin hojjennu jechuu hin dandeenyu wayin immoo akka fedha keenyatti hojjechuu sababa hin dandeenye hojii kana maradhee kanan hojjennu jennee sa'aatii barbaanne sa'aatii filannetti boqannaa akkasumas immoo iraftii argachuu hin dandeenyu isinii galee. Kanaafiyyuu hamma nu danda'ametti dhugaan isin jedha golli namaa baay'ateefis biyya namaa keessa waggaa dheeraa turaniifis jiruun hin guuttu maaliif jireenyi dachee kanarraa haga feetan ari'aa haga feetan hojjedha hin qabamtu. Hin guuttu yoomiyyuu jechuudha. Asirraan suphini asiin karaa kana xumurra yoo jettan karaan biraatti caba. Karaa kana immoo xumurree jira karaa kanatti ceena yoo jettan karaa isin yaadinidha. Kan wantoonni adda addaa isinitti dhufu jechuudha. Kanaaf jireenyi dachee kanarraa yoomiyyuu hin guuttu. Maaliif amma of harkaa qabnu sanatti
waaqayyoon isumatti kadhannee rabbiin nu eebbisee waanuma qabnu gara biyya keenya gallee dhugaa guyyuma tokko keessaa guyyaa tokko boqannaa argannee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko maaliif akka namaatitti baqa irriba gahaa rafnee maatii keenya wajjin kofallee taphannee yeroo gaarii dabarsinee dachee kanarraa yoo dabarre homayyuu nama qocca'u jechuudha. Garuu akka kanatti boru nu darba iftaan nu darba jennee osoo fiignu ofii keenyallee odoo of hin baasin. Kaza akkasumatti cinqatuma sanaan kan dachee kanarraa dabarru baay'ee keenya ijoollee baay'ees argaa jirra baay'een isaanii akkasitti darbaa jiran jechuudha. Kanaaf obboloota koo maaliif jireenya dachee kanarraa amma barbaanne yoo ariin hin qabamtu maallaqa soo agartan akkuma bara kana maaliif amma barbaadda. Asirraan birrii hamma kana hojjedha jenna gallee biyyatti waa tokko wanti inni hojjetu hin jiru wanti inni fidu hin jiru akkuma argaa jirtan jireenya biyyattis ta'e walumaa gala akkuma guutuu addunyaatti iyyuu jireenya dachee kanarraa yoomiyyuu hin qabamtuudhaan akka kootitti amma ga'ee hubachaa jira jechuudha. Maaliif waggaa kana waan ofitti dabalee bakka waggaa lamaan kana yoon dabalee bakka hin yaadisan nan ga'a jenna garuu hin ga'amu hin qabamu jireenya yoomiyyuu jechuudha. Kanaaf maal isin hubachiisuu barbaadatanii hammuma qabnutti hammuma xiqquma sanatti maaliif warri gaafa nuti biyyarraa baanu wajjiniin akkuma keenya kana deemuudhaaf chaansii yookaan carraa kana yaalanii dhabanii nu duukaa hafan hamma hoonatitti biyyuma keessa jiranii meerra du'an qoonqodhan meerra beela'an meerra bashitaadhaan du'an maaliif kan bashitaa adda addaatiif kan wantoota adda addaatiif dafee saaxilamee yookaas rakkoo adda addaa keessa ga'ee lubbuun isaaniillee gara biyyaatitti deebi'ee kan biyyoota namaa keessatti hafaa jiran meeqatu jira. Warri kaleessa gannee biraa baane sun waan tokko namni qoonqodhan beeludha waa tokko ta'e hin jiru hojjetataniitu jiraatu. Maaliif nuti dhufne jireenya asitti hamma ta'e tokko waan tokko itti barree gallee jireenya duraan keessaa dhufne sana haala kanaan hin jiraannu haala duraanii sanaan hin jiraannu waan jennu sammuu keenya yeroo baay'ee amansiifnetti malee maaliif akka namni jiraatetti hin jiraanna yoo jenne uma jiraattama jireenya jechuudha. Maaliif jireenya dachee kanarra jireenya gabaabduu sanaaf jennee osoo hin bakka yaadne sana hin ga'iin deebinee of dhabuurra waan qabnu waanuma xiqqoo ishee fudhannee gallee maatii keenya wajjin yeroo gaarii guyyaa gaarii tokko dabarsinee kofallee taphannee irriba gahaa rafnee guyyaa tokko wayilaa maaliif dhugaan isin hin jedha ani irribuma bakka amma namni irriba galgala gadi dhiisu waanuma irriba akka garaa keetiitti raftee kaatutti fakkaata warri bira jirtan yookaan halagaan akka itti isin gammadu jechuudha. Dhugaan isin hin jedha osoo achiin garagaroo doo asiin garagaruu kan lafti bariitu jechuudha. Si'a takka irribni osoo jettana dhufi maaliif bakka yaadawwan garaagaraa yooman kana xumuree akkas godhaa yooman kana xumura bakka wantoota akkana kun immoo na bira bichaa osoo hin taane nama gola namaa keessa jiru hunda keenya bira akka jiru nan amana maaliif yaadni akkana ilaalchi akkanaa kun jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaan isin jedha akka kanatti baanee biyya namaati irratti hafuurratti akka kanatti baanee dachee irratti hafuurra waanuma qabnu gara biyya keenyatti gallee jiraachuu wayyan jedha dhugaan amma ga'ee murteessuu qabe jechuudha. Maaliif gisee baay'atee humnaa ol ta'e jechuudha. Gisee itti isin jibbisiisu ofillee isin jibbisiisu jira sababa ta'eef jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kun har'a akka kanatti maraattee sammuu ishee dhabdee akka kana ta'u dhugaan isin jedha baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama boonsisa jechuudha. Amma harkaa fi miila hidhamtee tooniyyuu baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif kanamooyyuu nama keessa jiru nama hubateetu beeka jechuudha. Akka itti jirru akkamittiin akka jirru warra keessa jiru bichaatu hubata jechuudha. Kanaaf sana birattis waaqayyoon waa eegu waaqayyo birattis immoo of eeguun barbaachisaadha. Of eegaa of eeggannoo godhaan isin jedha dhugaa maaliif wanti hundumtiyyuu ariifannee hojjennee xumurraa kana xumurree kanatti deeminaa sanaaf hin dhumu wanti hundumtu jechuudha. Maaliif yeroo isaa eeggate inni dhuma hamma dandeettii keenyaa bichaa jechuudha. Hojjennee yeroo tokko osoo hojiin jiruyyuu jechuudha. Biyaas yoo xiqqaate guyyaa keessatti si'a lama si'a tokko sa'aatii 20 jedha daqiiqaa 20 daqiiqaa 10 kana irraftii godhaa dhugaan isin jedha. Maaliif ani of argaan jira amma magee jechuudha. Har'a torbee tokko narra ta'ee jira borus kanarra na dhiisan jedha kan kana caalu natti ta'aa deema malee waan dhiisu miti jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaan isin jedha. Yaala battalumatti yeroo xiqqoo nu dhukkubetti gara mana yaalaa deemuu akkasumas immoo qoricha maaltu mala waan jedhu tokko wantoota adda addaa barbaaddatanii battala sanatti cinqate san keessa akkamittiin akka ba'uu danda'an waan tokko furmaata tokko barbaaduun gaariidha. Anillee amma gara keessan akka anan dhufe furmaata barbaadeen isiniin jedhee jira akkuma jalqaba isiniif dubbadhe maaliif jennaan torbee tokko guutee jira torbee gahee darbee torbee guyyaa 3 amma yoonaa na dhiisan jiru sammuun kan sirri na adoodee jira. Yeroo dhaaf afaan hin dubbadhaa takka ture silkii harkaan fuudhee silkii gorogoree baqa waan tokko tasuma waan qallii tokko laalee irra darboon jedhe dagachuu hin dandeenye sammuu koo keessaa hin ba'u baqa na adoodeetuma ta'a sammuun kan koo
maaliif akka ta'e hin beeku waaqayyo bichaatu beeka. Hundumarrayyuu waaqayyoon waan kam keessatti wanni harka isaanirraa haa qabatu isiniin jechuu jaalladha. Yeroo tokko asaa isinitti dheeressu akkas isiniin jechuu barbaadati. Maaliifiyyuu dhugaa yeroo hojii nutti baay'ate canna qabnee jechuudha waan fuun waan qabnu walii dhiisnu wallaallee booda rakkina keessaa hin baane yookaan dhukkubbii yaalamuu hin dandeenye tokkotti deemaa jirra waan ta'eef haala kanaan anumarraa qabatee jechuudha ofirraa qabeen isinitti himaa jira ofii koorraa kaasee jechuudha. Hamma madaalamaa ta'e tokko na hojjennu sanarraa kanaaf immoo gara biyya keenyatti gallee amma raacii dhugaan isiniin jedha. Maaliif jireenya kaleessaa sanaa gadiyyumaaf hin jiraanne biyya keenyatti gallee tooniyyuu riba nagaa guyyaa tokko lama rafnee bullee jireenya sana jiraachuu wayyaa jiruun addunyaa kana sababa hin guunneef kanaaf jennee lubbuu keenya dhabuurra kanaaf jennee wantoota baay'ee dhabuurra jireenyuma kalee keessa baane sana jiraachuu irra naaf filatamaadha. Yoo akka anaati yoo nama itti yaadee baasee buusee tilmaamee tooniyyuu jechuudha. Filannoo hin biraa dhabutti jechuudha jireenya kalee sana jiraachuu wayyaa. Egaa kuni akka ilaalcha kootiitti ilaalchi nama biraa immoo kanaan adda ta'uu danda'a. Maalumaafuu sanas ta'ee kana nama kamiyyuu haa ta'u nama biyya isaatirraa godaanee gola namaa keessa jiru waaqayyo harkasaa irraa haa qabatu nu haa eegu. Walumaa galatti turtii gaariin isiniin jedha. Waan nama isin gaafadhe immoo yaada keessaniin akkasuma komentii jalatti naa barreessaa. Namoonni immoo keessan bilbila keessan qabu mee furmaata kanatu kana furmaata jedhaati naafi maa keessan illee koottatoo isiniin jedha. Dhugaan isin jedha haasa'uu dadhabuutti haga jiru jira jechuudha garuu dirqama natti ta'ee dubbataa jira. Kanaafiyyuu akka kanan isiniin jedha turtii gaarii yoon dogongoree ta'e immoo dogongora koonatti maa lafa kanatti dogongorte jedha. Yaada keessan komentii jala naa kaa'uun dagatinaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf tura baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja turtii gaarii.